Okay, welcome jennee jirra. Akkam jirtu hordoftoota YouTube gaaddisa barnoota fayyaa keessanii jechuun barbaada. Har'a qabaddee kan inni isinii dhufe immoo Geography Freshman Course Exam jechuudha. From Chapter 6 irraa kan qophaa'e jechuudha. Na hordofa jechuun barbaada. Haa eegalluu gara gaafii tokkoffaatti haa darbinu. Gaafii tokkoffaan maal jetti? In Ethiopian soil, which component is present in the smallest proportion of the volume? The smallest proportion in the volume. Qabiyyee biyyee keessa jechuudha. Biyyeen qabiyyeewwan garaagaraa irraa kan tolfamtu komponentii biyyee yookaan qabiyyee biyyeetiin jechuudha. Biyyeen mineraal paartikilii qabaa, ayirii qabaa, watarii qabaa, orgaanik maatarii qabaa. Isaan kana keessaa reeshoo xiqqaadhaan kan itti dabalame isa kamii jechuudha. A mineraal paartikil, B air, C water, D orgaanik maatariidha jechuudha. Kanaaf qabiyyee biyyee keessaa inni xiqqaan orgaanik maatariidha. Kun maali? Parsantaa 5 qofa. Watariin ammoo parsantaa 20 hanga 30ti. Kunis ayiriinis parsantaa 20 hanga 30ti. Mineral partikiliin ammoo maali? Inorganic mineral is the highest, around the 45% of the soil component is what? Mineral particle jechuudha. Kanaaf the smallest one is organic matter jechuudha. Gara gaafii lammaffaatti haa darbinu. Gaafii lammaffaan maal jedha? Which of the following is not a factor in soil formation? Akkana jechuun kanneen armaan gadii isaan faaktarii armaan gadii kana keessaa biyyee uumuu keessatti kan hin hirmaanne isa kamii jedha. Adeemsa biyyee uumuu keessatti qooda kan hin fudhanne isa kami? A parent material, B climate, C time, D political boundary dha jechuudha. Kanaaf political boundary is not the factor which is the formation of soil jechuudha. Biyyee uumuu keessatti kan hin hirmaanne political boundary jechuudha. Biyyeen yeroo gaafata, climate keessatti uumamuu gaafata, parental material yookaan component irraa uumamuu gaafata jechuudha. Kanaaf political boundary is not the factor of soil formation jechuudha. Gara gaafii sadaffaatti haa dabarru. The breakdown of rock by rain water, temperature extreme and the biological activity is called. Akkana jechuun maal jechuudha? Adeemsi kattaaleen bishaan roobaatii fi temperatureaan akkasumas biological activity dhaan namaan isaa ta'u biqilootaan isaa ta'u breakdown itti tan yookaan itti caccaban maal jedhama? A erosion, B weathering, C deposition, D leaching jechuudha. Kun maal jechuudha? Weathering dha. Maaliif adeemsa biyyee uumuu keessatti kattaaleen bishaan roobaa faan temperatureaan akkasumas biological activity yookaan namaan biqilootaa fi kanneen kana fakkaataniin digreedid ta'uu jechuudha. Ni caccabu gara biyyeetti jijjiiramu jechuudha. Kun adeemsa biyyee uumuu keessatti baay'ee barbaachisaa ta'edha. Kanaaf weezeringii jedhama jechuudha. Gara gaafii arfaffaatti yoo dabarre gaafii arfaffaan maal jedha seetaa? Which type of weathering is involved the weakening of rock by plants and the microbes? Adeemsa weezeringii keessaa which types of weathering is involved the weakening of rock by plants and the microbes? Adeemsa weezeringin gosa garaagaraatiin adeemsi weezeringin if keessaa maal qabaa? Chemical weatheringii qabaa, mechanical weatheringii qabaa, biological weatheringii qabaa jechuudha. Akkasumas yookaan physical jechuu fi chemical jechuun mechanical jechuun tokkuma wal lamaani. Adeemsota kanneen kana keessaa adeemsi kattaaleen biqilootaa fi microbes yookaan microorganismoota faan itti caccaban maal jedhama? Asumatti wanti adda baafachuu qabdu organic molecule yookaan organic substance dhaan kanneen akka animalis haa ta'u, pilaantii haa ta'u, microorganismii haa ta'u, wantoota akkasiitiin kan caccaban adeemsa maaliif jedhama? Akkuma maqaan isaaniitu ibsu lubbu qabeeyyiidha kun hundinuu jechuudha. Bio jechuun maal jechuudha? Lubbu qabeeyyii jechuudha. Kanaafuu biological weathering is the process which is the weakening of rock by plants and the microbes. Gaafii shanaffaatti haa dabarru. Gaafii shanaffaan maal jedha seetaa? The soil that is strongly weathered, reddish brown and poor in soil in soluble minerals but rich in iron and aluminum. Akkana jechuun maal jechuudha? Gosoota biyyee armaan gadii keessaa strongly weathered kan ta'u and reddish brown halluu kalariin isaa jechuudha gara biyyee diimaatti kan siqu akkasumas mineraalota yookaan albuudota bishaan keessatti bulbulaman pur kan ta'e kan hin qabne jechuudha. Albuudota bishaan soluble mineraalii kanneen akka kaalsiyeemii, soodiyeemii fi kanneen kana fakkaataniin purii kan ta'e kami akkasumas ammoo albuudota bishaan keessatti hin bulbulamne warra akka ayiranii fi almuneemiitiin maali? Riichiidha jechuudha. Gosa biyyee isa kanaa biyyee kam jechuudha? Biyyee niitoo soiliidha jechuudha.
Gosti biyyee kanaa naannoo roobni baay'een itti argamutti waan jiruuf sababa bishaan roobaa kanaatiin maali mineraalonni bishaan keessatti bulbulaman kanneen akka kaalsiyeemii fi soodiyeemii faan soloobili ta'anii dhumanuu jechuudha. Sababa kanaatiin kanneen akka ayiranii fi almuuniyeemii garuu mineraalota warra bishaan keessatti hin bulbulamne waan ta'eef biyyee san keessatti riich ta'ee hafa jechuudha. Biyyee kana jechuudha biyyee niitosooyilii kana kalariisii reedish kan godhe maali sababa ayiranii baay'inaan of keessaa qabduuf jechuudha. Gara gaafiitti aanutti haa ceenu. Gara gaafii jaffatti adabarru gaafii jaffaan maal jedha which soil type is characterized by heavy clay and cracks when during the dry or when during the dry and swell when during the heat wet jechuudha. Yeroo roobni roobe swell ta'a ni boqoqa. Yeroo immoo roobni dhabame maal ta'a dhodhoowuudhaan kan beekamu vertii soiliidha jechuudha. Gosti biyyee kana manage to what manage to agriculture jechuudha. Qonnaaf mijataa miti jechuudha. Maaliif yeroo jiidhaa jechuudha baay'ee walitti dhoqqaawaa jechuudha. Akka amala biyyee supheetii kan qabu jechuudha. Gara gaafii torbaffatti adabarru gaafii torbaffaan maal jedha? The soils found in desert and dry steep area with the high salty content and low organic matter is called. Gosoota biyyee armaan gadii kana keessaa biyyeen naannoo gammoojjiitti jiruu fi argamuu fi naannoo gammoojjii yookaan dry steep jechuun tokkuma argamuu fi akkasumas rich in the what saltidha jechuudha. Ashaboo qabaachuudhaan kan beekamuu fi low organic maatarii kan qabu gosa biyyee armaan gadii keessaa isa kamii jedha. Biyyeen gammoojjii biyyee maaliiti? Zeeroo sooyilii jechuudha. Zeeroo sooyiliin gosa biyyee keessaa maali? Organic maatarii xiqqaa kan qabuu fi akkasumas ashaboo of keessaa qabaachuun kan beekamudha jechuudha. Biyyee biraarraa adda kan isa godhu isa kana jechuudha. Gara gaafii saddeettaffaatti haa darbinu. Gaafiin saddeettaffaan maal jedha? Which of the following is an endemic animal species found in Ethiopia? Sanyiiwwan bineensota armaan gadii keessaa Itoophiyaadhaaf endemikii kan ta'e yookaan Itoophiyaa qofa keessatti kan argamu isa kami? A. African elephant, B. Geleda baboon, C. Lion, D. Zebra jechuudha. Kun maali? Warra rare animals jennuun san jechuudha. Rare animals warra jennuun san eessatti rare animals Geleda baboon faan eessatti argama? Sameen mountain irratti kan argamu sanii. Isaan kun maali? Rare animalidha. Maaliif? It is endemic to Itoophiyaadha. Itoophiyaa qofa keessatti waan argamaniif sanyiiwwan muraasaa jechuudha. Sanyiiwwan bineensotaa keessaa warra rare jennuun san jechuudha. Geleda baboon ta'e jechuudha kuni. Gara gaafii saglaffatti haa ceenu. Gaafiin saglaffaan maal jedhaa? The soil degradation that involves the desertification and reduction of structural pores is called kun maal jechuudha? Adeemsa soil degradation yookaan dhiqama biyyee yookaan harama biyyee keessaa which is desertification. Desertification jechuun hiikummaan isaatu maal jechuudha? Walitti compress godhu jechuudha. Desertification and the reduction of structural pore. Biyyeen maal qaba? Akkuma beekamu jidduu isaatii poorii qaba jechuudha. Poorii yookaan qaawwa xixiqqaa qaba jechuudha. Faayidaan qaawwa kanaa maali? Biyyeen qilleensa akka fudhatu, bishaan gara isaatti akka fudhatu, akka of keessaa baasu fi wantoota garaagaraa faayidaa hedduu kan qabu jechuudha. Qilleensa biqiloota guddina biqilootaatiif barbaachisan baay'een qaawwa yookaan poorii kanaan penetrate ta'uu jechuudha. Kanaaf poorii kana walitti dhiphisuudhaan adeemsa soil degradation keessaa poorii kana kan cufu biyyee kana compressed walitti godhee isa kam jechuudha? A. Erosion, B. Compaction, C. Leaching, D. maal jedha? Salinization jedha. Kanaaf desertification jechuun maal jechuudhaan jee walitti compress godhu yookaan compaction godhu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Compactionidha jechuudha. Compactioniin adeemsa soil degradation keessaa adeemsa akkamiiti jechuudha? Adeemsa poorii biyyee jidduu jiru san walitti maal godhuuti jechuudha? Reduce gochuuti jechuudha. Akkas godhee akka qilleensi biyyee keessa hin deemne bishaan gara biyyeetti akka hin seenne godhuudhaan kan beekamu jechuudha. Gara gaafiitti aanutti haa ceenu. Gaafii kurnaffaan maal jedhaa? What types of vegetation is adapted to the drought and high temperature area or high temperature found in Ethiopia lowland? Gosoota biqiloota armaan gadii keessaa naannoo qilleensi ho'aan jiruu fi akkasumas gogiinsa ta'e fi lowland Itoophiyaa keessatti kan argamu beekamu isa kamii? Naannoo sana adapted kan godhee jiru gosa biqiloota maal jedhama? A. Hydrolytic plant jedhama. B. Xeromorphic plant jedhama. C. Mesophytic plant. D.
halophytic plantiidha jechuudha. Kanaafuu biqiloonni naannoo gammoojjiitti argaman jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin naannoo lowlaandiitti biqiloonni adda addaa ta'uu danda'an akkuma waliigalattuu jechuudha. Ispeeshasiin guutuun maqaa tokko qabu jechuudha. Maqaan isaan itti yaaman maal jedhama? Xeromorphic plantii jedhama jechuudha. Xeromorphic plantii jedhamuudhaan beekama jechuudha. Pilaantiiwwan garee sanii maal jedhamuun beekama? Xeromorphic plantii jedhamuun beekama. Gara gaaffiitti aanutti haa ceenu. Like, subscribe gochuudhaan jajjabeessa jechuun barbaada. Maaliif miidiyaan kun keessanii jajjabeeffachuu qabdanii jabaadha jechuun barbaada. Gara gaaffii 11ffatti haa ceenu. Which vegetation region in Ethiopia is known for Lebolia? Lebolia akkana jechuun Leboliyaan kun eessatti beekama jechuudha. Naannoo Afro-Alpiin jennuun jechuudha. Riijinii meeqatti qoodama jechuudha. Biqiloonni Itoophiyaa naannolee riijinii isaaniitiin gisee qoodnu naannolee 5 akkasitti qoodamu jechuudha. Fakkeenyaaf kana siistama kanaan qabachuu dandeessu jechuudha. Naachuraal vegetationiin amma biqiloonni gosoota isaaniitiin jechuudha. Altituudii isaaniitti argamaniitiin biqiloonni iddoowwan garaagaraa gurguddoo meeqatti qoodama jechuudha. 1, 2, 3, 4tti qoodama jechuudha. Afurii kun maali? Seemi arid riijinii fi walitti qabataa jechuudha kuni. Kana keessaa siistama kanaan yoo deemtan fakkeenyaaf inni kun maal mul'isa? Haala teessuma lafaa yoo mul'isaa deeme jechuudha. Inni kun teessuma lafaa mul'isa. Kana keessaa naannoo lafa ol ka'oo meetira meeqa jechuudha? Meetira 3,200 hanga 4,620tti eenyutu argama jechuudha? Afro-Alpiinii fi sab-Afro-Alpiin kan jedhaman jechuudha. Ammoo lammaffaa irratti meetira 400 fi as keessatti wanti inni isin immoo reenfooliitu jechuudha. Annuwaan reenfool roobni waggaatti inni argatu miilimeetira 800 hanga 1,500 jechuudha. Eenyu naannoon alpiinii fi naannoon afro-alpiinii fi sab-afro-alpiin jennuun kun jechuudha. Garuu immoo isaan kana keessaa naannolee kana keessaa illiveeshinii garaagaraa kan qabu qabaachuun kan beekamu eenyu jechuudha. Naannoo forest riijinii kana jechuudha. Naannoon forest riijinii jedhamu kun iddoolee illiveeshinii garaagaraa qaba jechuudha. Milimeetira roobaa inni waggaatti argatu kanarra dhaabbattee beekuu dandeessa jechuudha. Naannoleen kun milimeetira 200 kaasee hanga milimeetira 2,200 argata jechuudha rooba waggaatti argata. Garaagarummaan reenjiin guddaan kun jidduu isaanii kan dhufeef maaliif wanni inni mul'isu sababa altituudii garaagaraa baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Lafa xiqqoo olka'iinsa xiqqoo qabuu fi hanga olka'iinsa hedduu qaban irratti faffaca'ee kan mayiru jechuudha. Biqiloonni kunniin biqiloota naannoo forest riijiniiti. Mataa isaaniitiin kilaasii lamatti qoodama. Haayilaandii forest warreen jedhamuu fi lowlaandiidha jechuudha. Haayilaandiin baay'eedha. Lowlaandii jalatti warri argaman ammoo kana keessaa fakkeenya 2 baaffiyaa akkasumas gaalarii yookaan jechuun kanuma moobaayilii irra jiru kan jiru kanuma suuraa qabatu kan jechuun gaalarii yookaan riivarii jedhama. Isaan kun beekamoodha jechuudha naannoo kana keessatti. Okay. Kana keessaa loobiyaan kun yookaan geberaan kun isii jechuudha. Naannoo Afro-Alpiin yookaan lafa ol ka'oo kanarratti biqiloota beekamoodha jechuudha. Biqiloota naannoo san doomineet godhee jiru keessaa inni beekamaan eenyu jechuudha? Loobeeliyaa yookaan geberaa kana jechuudha. Gara gaaffii 12ffatti yoo ceene gaaffiin 12ffaan maal jedhaa? In the terms of soil classification, the most widespread soil type in Ethiopia is gosa classification yookaan haala qoqqoodama biyyee san keessaa Itoophiyaa lafa Itoophiyaa kana hedduu irra spread ta'ee kan jiru yookaan faffaca'ee kan jiru hedduu doomineet kan godhe jechuudha. The most widespread jechuun irra caalatti lafa Itoophiyaa qabatee kan jiru jechuudha. Gosa biyyee keessaa isa kamii jedha? A. Molly soil, B. Andy soil, C. Ant soil, D. Arido soil jedha. Kana keessaa Andy soil is the what? The most widespread soil in Ethiopian region jechuudha. Lafa Itoophiyaa kana irra caalaa doomineet godhee kan jiru gosa biyyee isa kanaati jechuudha. Biqiloota hedduutti faffaca'ee kan jiru Andy soiliidha jechuudha. Gaaffii itti aanutti yoo dabare gaaffiin 13ffaan maal jedha? Which of the following is not the major soil types in Ethiopia? Gosoota classification biyyee san keessaa major soil warreen hin taane isa kamii jedha? A. Litho soilidha. B. Podzols, C. Verti soil, D. Fluvial soil jechuudha. The major class kan hin ta'in as keessaa eenyu jechuudha? Podzoolidha jechuudha. Podzooliin gosa biyyee maajarii keessa hin jiru jechuudha. Warra maajarii qabate litho soil, verti soil, fluvial soil, nito soil, and so on kanneen kana jedhaman kana isaan san jedhan major soil classification jedhama jechuudha. Kanaafuu isa kana keessa kan hin jirre eenyu? Podzoolidha jechuudha.
Gara gaaffii 14ffaatti yoo ceene gaaffii 14ffaa maal jedha jechuudha. What is the primary cause of forest degradation in Ethiopia? Itoophiyaa keessatti irra caalatti jechuudha bosonni akka baduuf sababa kan ta'e primary eenyu jechuudha. The primary cause eenyu jechuudha. A. Climate change. B. Volcanic activity. C. Agricultural expansion. D. Glacial melting. Uummanni Itoophiyaa irra caalaa hojii kamiin jiraata jechuudha. Achirra dhaabbatteetu beekuu dandeessa jechuudha. Qonnaan jiraata. Kanaaf qonna babal'ifachuu jecha maal godhaa? Bosona degrade godha yookaan ciraa yookaan balleessaa jechuudha. Sababa kanaatiif agricultural expansion is the primary cause for forest degradation in Ethiopia region jechuudha. Naannolee Itoophiyaatti irra caalatti bosona balleessuudhaaf sababa jalqabaa kan ta'e agricultural expansion jechuudha. Qonna babal'ifachuudha jechuudha. Gara gaaffiitti aanutti haa jennu gaaffii 15ffaan maal jedhaa? Which rivery forest? Reefu dubbanne jirra jechuudha. Which rivery forest is commonly found along the Ethiopian rivers? Gosa reefuun tana maal jenne forest region kan jennu san naannolee lama of keessaa qabaa jenne. Tokko warra haayilaandii tan warra loowlaandii tan jechuudha wal biraa qabaa jenne. Isaan san keessaa warri loowlaandii tan san riverii jedhaman jedhe. Kanaaf isaan san keessaa the commonly found along the Ethiopian river warra low eenyu keessa jiran jechuudha. Low forest region keessa jechuudha. Riverii forest jechuun forest reefuun tana forest region bakka meeqa qoodama? Highland region fi lowland region qoodama. Kana keessaa inni lowlandiin sani isa lowlandii kana keessa dominate godhee kan jiru kanneen akka gaalarii focus. Kana keessaa naannoo lowlandii forest jedhamu jechuudha. Lowland forest warri lowlandii kun riverii region jedhama. Akkasumas biqiloonni achi keessa dominate godhee jiru eenyu? Ficus suri jechuudha. Ficus sur or shoolaa jedhama jechuudha. Itoophiyaa keessatti shoolaa jedhamee beekama. Ammoo afaan waliigalaatiin maal jedhamee beekama? Ficus sur jedhama jechuudha. Ficus sur is a plant or species of plant which is the most commonly found along the Ethiopian rivers or rivery forest or the lowland forest jechuudha. Kana jechuun bakka gabaamatti. Gara gaaffiitti aanutti yoo ceene gaaffiin 16ffaan maal jedhaa? Which types of vegetation is predominantly found in the southern part of Ethiopia? Classification plant vegetation san jechuudha. Classification vegetation san keessaa irra caalatti naannolee southern yookaan naannolee kibba Itoophiyaa dominate godhee kan jiru A. Tropical rainforest. B. Savanna. C. Evergreen forest. D. Desert. Kanaaf irra caalaa naannoo kibba Itoophiyaa yookaan kibba biyyattii jechuudha. Saavanaadhaan dominate argama jechuudha. Gara gaaffiitti aanutti haa jennu gaaffii 17ffaan maal jedha seetaa? The main purpose of establishing national park in Ethiopia is to maal jee kaayyoon ijoon Itoophiyaan national parkin akka hundooytu gootees maali? National parkin akka hundooytuuf parpasii yookaan kaayyoon ijoon Itoophiyaan qabdu maali jedha? A. To promote industrial development. B. Protect the biodiversity and ecosystem. C. Encourage deforestation. D. Expand urban settlement. Kana keessa the most common purpose of establishing national park in Ethiopia is what? To protecting biodiversity and ecosystem jechuudha. Kaayyoon ijoon Itoophiyaan paarkiin akka hundooytu goote maali? To protect biodiversity akka kunuunfamu fi akkasuma ecosystemiin akka hin jeeqamne gochuudha jechuudha. Gara gaaffii 18ffaatti yoo ceene gara gaaffii 18ffaatti yoo dhufnu gaaffii 18ffaan maal jedhaa? Which animal is found in the Sameen Mountain National Park? Gosoota bineensota armaan gadii keessaa Sameen Mountain National Park yookaan naannoo Amaaraa san keessa kan jiru jechuudha. Paarkii naannoo Amaaraa keessatti argamu san Sameen National Park beekamtuu san jechuudha. Keessatti kan argamu isa kami? Warra maal jennuun san jechuudha. Inni kun deebiin isaati warra rare animal jennuun san jechuudha. Animaliin gruuppii garagaraatti qoodama akkuma beekamu rare animal, common animal, arboreal warra jennuun warreen kilaasii san keessaa warri rare animal jennuun san warra Sameen Mountain National Park keessatti argamu keessaa isa tokko jechuudha. African wild dog. B. Walia ibex. C. Black rhinoceros. D. Hippopotamus jedha. Kana keessaa Walia ibex is what? Walia ibex is endemic animals which is found in the Sameen Mountain National Park and
under group of the what rare animals in Ethiopia jechuudha. Gaafii 19 yoo ceene gaafiin 19 maal jedha? What is the estimated annual soil erosion rate in Ethiopia? Maal jechuudha kana jechuun Itoophiyaa keessatti waggaa tokkotti jechuudha lafa lafti reetii hagam takkaan dhiqamti haramni biyyee jechuudha reetii hangam takkaa Itoophiyaa kana keessatti jechuudha. Maal jala jira jechuudha kun soil erosion yookaan dhiqama biyyee yookaan harama biyyee san keessatti biyyee waggaatti hagam takkaa dhiqame jedhamee reetiidhaan lafa kaamee kan taa'u jira jechuudha. Inninis meeqa? A 10 tons per hektaara tokko irratti, B 25 toonii per hektaara tokko irratti, C ammoo 42 tons per hektaara tokko irratti, D ammoo 60 toonii per hektaara jedha. Kanaaf waggaa tokkotti jechuudha lafti Itoophiyaa hektaara tokko irraa toonii meeqaatu dhiqama jechuudha. Eroodid kan ta'u yookaan erooshin kan ta'u meeqa? Toonii 42 guutuudha. Yoo laalle haramni biyyee is a very serious in Ethiopia jechuudha. Kunis maaltu akkas godhee haala teessuma lafa Itoophiyaa ol kaata'uun kun akka isiin harama biyyeetiif mijataa taatu godhee gara gaafitti aanutti yoo ce'atiin 20ffaan maal jedha? Which vegetation type is characterized by the drought resistant shrub and grasses? Gosoota biqiloota armaan gadii keessaa drought resistance ta'e yookaan gogiinsa dandamachuu kan danda'uu fi akkasumas shirupii fi giraasifaan kan qabu jechuudha. Micireewwanii fi marga garaagaraatiin kan guutame akkasuma maal kan qabu jechuudha. Amalli isaa drought resistant kan ta'e isa kami? A forestiidha. Forest region kan jedhamu sun jechuudha. B steppe or semi arid region. C ammoo afro alpine. D riverine forest jechuun the lower kana jechuun maal jechuudha? Lowland forest jechuudha. Lowland forest jechuudha. Highland fi lowland qaba. Forestidha kun. Lowland forestiitu maqaa maal jedhamu qaba? Riverine forest maqaa jedhamu kana qaba jechuudha. Kana keessaa steppeen gosa biqiloota akkamii? Biqiltuu naannoo kamitti argamu jechuudha? Naannoo gammoojjiitti argamuu fi gogiinsa dandamachuu kan danda'u jechuudha. Gara gaafii 21ffatti yoo dabarru gaafii 21ffaan maal jedha? Which soil degradation types involves the loss of organic matter? Loss of organic matter and the soil fauna and flora ni beektu jechuudha. Isaan kana keessaa organic matter loss gochuu kan danda'u gosa dhiqama biyyee yookaan harama biyyee san keessaa organic matteriin biyyee keessaa akka loss ta'u yookaan akka remove ta'u kan godhu isa kamii jedha? A physical degradation, B chemical degradation, C biological degradation, D ammoo erosional degradation jedha. Organic matter jechuun maal jechuudha? Organic matter jechuun soil fauna jechuun maal jechuudha? Achumarraa waan beektaa jechuudha. Lubbu qabeeyyiidha. Kanaaf biological degradation is soil degradation to release or loss of organic matter out of the soil jechuudha. Gara gaafii 22ffaatti yoo jenne gaafii 22ffaan maal jedha? Which Ethiopian lake is known for its rich fish diversity and fishing potential? Gosoota haraawwan Itoophiyaa lamaan gadii keessaa haraawwan qurxummii horsiisuun beekamaa ta'e the richest kan ta'e eenyu? A Lake Asal, B Lake Tana, C Lake Afreera, D Lake Abbi. Kunis beekamaadha. Harri Xaanaa maaliin beekamaa? Qurxummii horsiisuudhaan haraawwan jiran keessaa the most jechuudha. Sadarkaa tokkoffarra kan jiru hara Xaanaati jechuudha. Gara gaafitti aanutti hojjennu gaafii 23ffaan maal jedha? What is the main economic activity in Ethiopian pastoral lowland? Pastoral jechuun maal jechuudha? Horsee bultoota jechuudha. Akkana jechuun gabaabamattu gosoota sochii dinagdee uummata Itoophiyaa naannolee lowland region jiran yookaan naannolee lafa dakee gammoojjii keessa kan jiran jechuudha. Hojiin isaanii maal jechuudha? Economic activity isaanii livestock herding jechuudha. Horii horsiisuudha yookaan loowwan horsiisuudha jechuudha. Pastoral jechuun maal jechuudha? Horsiisee bultoota jechuudha. Hiikaa achirraa beekuu ni dandeenya jechuudha. Gara gaafii 24ffaatti yoo dabarre gaafii 24ffaan which of the following soil conservation method used in Ethiopia? Uummanni Itoophiyaa kan fayyadamu jechuudha. Gosoota kunuunsa biyyee armaan gadii keessaa isa kan fayyadamaa jira. A deforestation kun biyyee maal godhuudhaawu? Balleessuudhaawu. Terracing daaga ijaaruu. Overgrazing biyyee balleessuudhaawu. Monocropping jechuun tokkuma irra deddeebi'anii qotuu jechuudha. Oomisha tokko qofa irra deddeebitee qotuun moonoo jechuudha. Moonoo jechuun maal jechuudha? Single or one jechuudha. Biqiltuma tokko irra deddeebitee qotuun monocropping jedhama. Kun maali? Soil conservation miti jechuudha. Kanaaf soil conservation kan ta'e eenyu jechuudha? Terracingidha jechuudha. Terracing maali? Adeemsa daaga ijaaruuti jechuudha.
akka uummata fakkeenyaaf uummata Koonsoo yaadachuu qabdu jechuudha. Uummanni Koonsoo lafa baay'ee ol kaatee kanarra osoo jiraatanii dalga hidhuudhaan yookaan daaga ijaaruudhaan kunuunsa biyyee akka eegamu godhanii irra jiraatu jechuudha. Kanaaf terrassing is the most soil conservation method in Itoophiyaadha jechuudha. Gara gaafitti aanutti yoo ceene gaafiin 25ffaan maal jedhaa? The Baalee Mountain are known for which types of vegetation? Baalee Mountain and Sameen National Park. Asumaan jechuudha kan isinitti dabalu. Baalee fi Baalee and Sameen National Parkiin gosoota biqiloota armaan gadii keessaa irra caalatti kamiin doomineet ta'edha? A. Desert shrub. B. Afro-alpine and forest. C. Mangrove forest. D. Nammoo Savanaa woodland jedha. Kanaaf lafti Baalee Mountain fi Sameen Mountain Park kan jennuun sun lafa ol ka'uudha jechuudha. Lafti ol ka'uun akkasiisanii kan hin haguugee argamu eenyu jechuudha. Lafa ol ka'uurratti kan argamu duraanuu eenyu? Afro-alpine and forest jedha. Kun naannolee lafa ol ka'ootan kanneen akka Baalee Mountain, Sameen Mountain, Ras Dashan maalii lafoota akkasii baay'ee ol dheerina guddaa qaban kana doomineet kan godhuuf gosa biqiltuu kamiiti? Afro-alpine and forest dha jechuudha. Like godhaa, subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, irraa fayyadamaa jechuun barbaada. Maaliif saffisatti boqonnaa jaffaa gaafii qofaan isin keessa xumure boqonnaa torbaffaa immoo yoo barbaadan tiitooriyaaliidhaan isin barsiise san booda gaafii keessa isin qopheessuu ni danda'a yookaan gaafii isin qopheessee ibsa bareedaa wajjin yoon isin dalagees akka isin galutti isin dalaga jechuudha. Like godhaa, subscribe godhaa, na jajjabeessa jechuun barbaada. Isin waliin hin jira, isinoo na waliin akka jirtan saniin na mirkaneessuu qabdu jechuu barbaadeeti. Gara gaafii 27ffatti haa ceenu. Gaafii 26ffaan maal jedhaa? Which soil type is associated with high leaching and low base nutrient? Gosoota biyya armaan gadii keessaa high leaching kan qabu. High leaching kan ta'ee fi base nutrientoota beeziidhaan low kan ta'e yookaan poor kan ta'e eenyu jechuudha. A. Verti soil. B. Acri soil. C. Fluvial soil. D. Littoral soil jechuudha. Kunis maali? Gosoota biyyee high leaching qabu jechuun Littoral soil fi Acri soil eessatti argama jechuudha. Naannolee roobni baay'inaan jirutti waan argamaniif it is highly yookaan strongly leaching tan jechuudha. Biyyeeleen sun nutrientoota beezii ta'an kanneen akka soodiyeemii fa'aa, kaalsiyeemii fi kanneen kana fakkaatan warreen soil bishaan keessatti bulbulaman san jechuudha. Keessaa dhiqamanii dhuman jechuudha sababa bishaan roobaatiin jechuudha. Roobni baay'een bakka sanii naannoo sanitti waan argamuuf albuudota bishaan keessatti bulbulamuu danda'an kana dhiqee keessaa fitaa jechuudha. Kanaaf low in base nutrient dha jechuudha. Naannolee biyyeen lafa akkasitti argamu sanii biyyeeleen suniin Littoral soil fi Acri soil dha jechuudha. Kanaaf Littoral soil hin jiru waan ta'eef Acri soiltu jira jechuudha. Kanaaf Acri soilis the answer jenna. Gaafii 27ffatti yoo ceene gaafii 27ffaan maal jedhaa? How many mammalian species are estimated to be endemic to Ethiopia? Bineensota warraan hoosisan jechuudha. Warreen harma hoosisan keessaa endemic hangitan meeqa jechuudha. Lakkoofsaan meeqa? Warri endemic ta'an hundinuu lakkoofsaan ni jira jechuudha. Amfibiyaanonni lakkoofsaan hangana jee jira. Achi keessaa endemic hangana jee jira. Simbirroonni hangana yookaan aviiviyaan jechuudha. Simbirroonni species isaanii hangana jaa. Achi keessaa endemic warri ta'an lakkoofsaan hangana jaa. Wantoota sanis qabachuu qabdu jechuudha. Sanyiiwwan hoosiftootaa waliigalan meeqa jechuudha. Sanyiiwwan hoosiftootaa waliigalatti waliigalaan species jechuudha. Species waliigalaa jechuudha. Species waliigalaa 279. Achi keessaa endemic warri ta'an meeqa? 31 endemicidha jechuudha. 31 maali? Endemic out of the what? Mammalian species jechuudha. Gara gaafiitti aanutti yoo ceene gaafii 28ffaan maal jedhaa? Which of the following statements about Ethiopian wildlife endemism is false? Endemism bineensota yookaan animalii Itoophiyaa ilaalchisee himni sobatee kamii jedha? And all amphibian species in Ethiopia are endemic dha. Yoo yaadattan amphibianota species-dhaan meeqaatu jira? 23tu jira jedha. Achi keessaa 23 maali? Endemic dha. Kana jechuun maal jechuudha afaan biraatiin? Amfibiyaanonni hundinuu maal jechuudha? Endemic dha jechuudha. 100% amfibiyaanota endemic dha jechuudha jechuun karaa biraatiin. Amfibiyaanota sanyii species armaan gadii keessaa fakkeenyaaf akkana jee yoo isin fidees sirriidha jechuudha. Amfibiyaaniin sanyiiwwan bineensota armaan gadii keessaa 100% endemic kan ta'e eenyu jechuudha? Amfibiyaanota jechuudha. Dhibbin ammoo Ethiopia has more endemic mammalian species than endemic to the bird. Itoophiyaan mammalian species irree kun tanamee jenne endemic warri ta'an 31 jenne kan bardiidhaa meeqa immoo species 860 akkas keessaa
ispeeshasii hedduu kan qabu bardiidha jechuudha. Simbirroota achi keessaa muraasaatu indaamikidha. Kanaaf biin kunis maali sirriidha jechuudha. Maamaaliyaan ispeeshasis more endemic than bardi species jechuudha. Siin ammoo Itoophiyaa has no endemic reptile. Reptileota endemic ta'an hin qaban jaa Itoophiyaan. Diin ammoo Itoophiyaa has 6 endemic freshwater fish species kun sirriidha jechuudha. Freshwater species jiran san keessaa warri endemic ta'an 6 jechuudha akkoo isaan. Species 6 endemic dha jechuudha freshwater fish san keessaa jechuudha. Kanaaf the false statement is what Ethiopia has no endemic reptile kan jedhuun sobaa jechuudha. Gara gaafii 29 yoo jenna gaafii 29 yoo dabargaa 29 maal jedha which wildlife conservation challenges related to the human activity. Kunuunsa bineensotaa namaan jechuudha. Namaan kan jeeqamu challenge kan ta'u dhala namaatiin jechuudha. Uumamaan osoo hin ta'in dhalli namaa challenge gochuu kan danda'u dhiibbaa irratti fiduu kan danda'u isa kamii human activity yookaan sababa hojii ilma namaatiin kan ta'u isa kamii volcanic eruption this is naturally dha jechuudha. Naturally dha. B illegal hunting seeraan ala adamsuu jechuudha. Kanaaf deebiin sirriin sana deebiin sirriin eenyu jechuudha. Seeraan ala adamsuun earthquakenis naturally dha. Glacial retreatnis maali natural problem isaan kun hundinuu maali it is a natural challenge jechuudha. Kana keessaa kan dhala namaatiin ta'e maali seeraan ala adamsuu jechuudha. Seeraan ala adamsuun bineensota bosonaa maal godha xiqqeessa yookaan challenge godha yookaan 30ffatti yoo jenna gaafii 30ffaan maal jedha which vegetation zone is suitable for coffee cultivation in Ethiopia. Gosoota vegetation zone san keessa jechuudha. Zoonii 5 akkasitti qoodama inneemi isaan san keessaa oomisha bunaatiif yookaan koffiitiif filatamaa kan ta'e mijataa kan ta'e Afro-Alpine, B forest zone, C steppe, D desert dha. Kana keessaa coffee is the most common in what forest region dha keessatti oomishamaa jechuudha. Gosoota vegetation zone san keessaa buna oomishuun kan keessatti mijatu yookaan buna oomishuudhaaf suitable kan ta'e eenyu forest region yookaan forest zone dha jechuudha. Gara gaafii 31ffatti yoo dabarre gaafii 31ffaan which soil type is commonly found in the Rift Valley. Gosoota soilii yookaan biyyee san keessaa Rift Valley keessatti common kan ta'e yookaan biyyeewwan Rift Valley keessa jiran keessaa dominate godhee kan jiru jechuudha. Irra caalatti gosa biyyee kamiiti? A verti soil, B fluvial soil, C zero soil, D littoral soil jaa. Kana keessaa verti soil is the most common in the what Rift Valley region jechuudha. Sulula Qiinxamaa keessatti biyyeen gosti biyyee common ta'e eenyu? Gosa biyyee verti soil jennuun sanii jechuudha.